sagantaa bareedaa kana ammoo kan kaameraamaaniin kenna kan nuuf waraabe Abdulkariim Aliyyiiti. YouTube chaanalii Madda Walaabuu Tuub jedhu banee qabaa. Inni appilikeeshinii garaagaraa haarawaa uumuudhaan waa'ee intarneetaa sirriitti nama barnoota guddaa isiniif kennu. Akkasumas editarri sagantaa kana Abdulkariim Aliyyiiti. Isas Facebook irratti Abdulkariim Aliyyi akkasumas YouTube chaanalii isaa Madda Walaabuu Tuub jedha. Achirratti akka hordoftan abdii guutu. Akkasii sagantaalee hagammaa isiniif dabraa turan akka bashannantan barnoota fakkeenya argattan hubattan abdii gaarii qabna. Sagantaalee babbareedoo muuziqaalee haarawaa intarvii namoota bebbeekamoo walaloo vaayinii adda addaa qabanni kan isiniif dhiyaannu ta'a. Taalee adda addaa babbareedoo qabatee kan isiniif dhufu ta'a. Hammasitti YouTube chaanalii keenya subscribe akka gootan isinin jenna. Obboleessuun subscribe waan amma subscribe